Kun maal jedhama dubbisiisti? Kun maal jedhama? Receipt. Receipt. Receipt ittanii dubbisaa jirtu? Eshi. Kunoo maal jedhama? Sattil. Sattil. Ittanii dubbisaa jirtu? Eshi. Kunoo maal jedhama? Deebti. Deebti ittanii dubbisaa jirtu? So mee waliin na ilaalu. Isinis of madaalaa deema. Isheen sadii keessaa sadii dhabdee jirta? Akkamitti? Koi. Receipt osoo hin taane receipt inni dubbisna. Kan ammoo sattilii osoo hin taane sattil inni dubbifna. Kan ammoo deebti osoo hin taane deet inni dubbifna. Akkamitti akkasitti dubbisuu dandeenya? Akkamittiin akkasitti dubbisnaa? Gaaffii bareedaadha. Seera qabu baay'ee salphaadha. Seera kana walii wajjin ilaallaa. Example fudhannee amma dhumaatti nu waliin tura. Hello, akkam jirtu? Arramoo akkuma waadaa isinii galee afaan Ingiliffaa dubbisuu keessatti nama hundumaa kan rakkisu yeroo afaan Ingiliffaa dubbisnu qubee kamtu saayilentii ta'a, qubee kamtu dubbifamaa, qubee kamtu dubbifamu furmaata isaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kun YouTube chaanalii keessan Afaan Oromootiin afaan Ingiliffaa karaa salphaa ta'e irraa barattanidha. So namoonni yeroo jalqabaaf gara YouTube chaanalii keenyaa dhuftan subscribe, like, share godhaa. Subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Let's get started. Okay, today we are talk about silent letters. Silent letters are letters that are written but not pronounced when we speak. Silent letter warri jennu hin barreeffamu garuu yeroo dubbisnu yookaan yeroo dubbannu hin waamnu jechuudha Ingiliffa keessatti. Ruulii qabuun siin jedhe. Ruulii mataa isaanii qabuun siin jedhe. Fakkeenyaaf can you say these words? Deebti hin jedhamu. B is silent before T. B ni jechuudha. Ingiliffa keessatti T dura gaafa dhuftu B'n Ingiliffa keessatti waamamtu silentii taati. So B kana silentii gootaa jechuudha. B is silent before T. Yeroo kana duwwaadha ishii kan isheen silentii taatu jechuudha. Right here we have B before T. Okay. So kanaafuu maal jennee dubbifna? B yeroo silentii taatu? Date inni dubbifna. So we don't say deebti, we say date inni dubbifna jechuudha. So erga akkas ta'e kana dubbisi kaasti. Indebted. Doubt. Nice. Doubtful inni dubbifna. Isti? Satil inni dubbifna jechuudha. So biinas keessatti maal taateetti? Silent. Maaliifi? Sababa maal dura dhuftee fi T dura gaafa dhuftu B silentii taate jechuudha. Kun ruulii tokkoffaadha. Isinii galeera koomentii godhaa yoo isinii galle. Okay. Ruulii lammaffaa. Can you say these words? Knife itti dubbisaa jirtu? No. Knife hin jedhamu. Maal akkamitti? Keeni silentiidha. Yeroo inni duukaa dhuftu wordisii keessatti. So kanaafiyyuu keen silentii godhiiti. Dubbisi maal jedhamtee dubbifamti? Knife. Isheen kunoo? No. Eshi kunoo? Knock jedhamtee dubbifamti jechuudha. Ilaa ruultuu irratti maal ilaalle? Keen yeroo kamitu dubbifamtu? Keen duukaa yeroo dhuftu. Bakka inni duukaa yeroo dhuftu silentii taati. Keen silentii taati yeroo inni duukaa dhuftu. Rule number 3 seera sadaffaa. Kanan dubbistaa? Dubbisiisti? Boombi itti dubbisaa jirtu? Boombi jedhamu. Akkamitti? B is silent after M at the end of a word. B'ni dhumarra gaafa dhuftu M'itti gaafa aantu silentii taati. Ingiliffa keessatti yeroo dubbifnu. Siigalee? So kana silentii godhii dubbisi. Boom. Nice. Tom. Nice. Kunoo? Plumber. Maal jedha kunoo? Plumber. So akkasitti dubbifamte jechuudha. B'n yeroo dhumarra dhuftu M'itti aantee jirti taanaan waamina bira darbaa jechuudha. But in other words like this as keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf kun maal jedha? Number kunoo? Humble kunoo? Waamamte jechuudha. Gidduutti gaafa dhuftu. Except yoo plumber kan jedhu duwwaatu plumber inni waamama. Plumber. Kanarraa kanaaf gidduu gaafa dhuftu maal taati? Waamna. Garuu dhumarra dhufteetti jechi sun dhumeera taanaan dhumarra gaafa dhuftu B pronounce hin gootan jechuudha. Seera meeqaffaadha? Seera sadii ilaalleerra. So seera sadaffaa irratti immoo M'i B ta'ee B yeroo dhumarra dhuftu silentii taati. M'i duukaa dhumarra dhufnaan garuu gidduutti yeroo dhuftu pronounced taati. Maalirraa kan hafe? Plumber kan jettu kanarraa kan hafe jechuudha. Waliigalaarra. Okay. Rule number 4. Kana kati dogoggortu abdiin qaba. Hin dogoggoru. Hin argattaare? Ishi badhaasa qabda kan arganna. Kun maal jedha?
Paan. Palmillee. Palmi ta'ee dubbisaa jirtu paamennee dubbifna. Maaliif? Akkam beektaa? Elliin jechuudha. Elli is silent after A and U. Sii galeeramne? Elliin silentidha. Eedhaa fi U booda gaafa dhufu. Kanaafuu ellii kana silentii goone maal jennee dubbifna? Paam. Paamennee dubbifna jechuudha. So warra kan dubbista qaba. Maal jedhamee dubbifamu? Af. Haaf kunoo. Talk. Talk. Nice. Kunoo. Walk. Walk. Nice. Would. Should. Would ennee dubbifna jechuudha. So asitti maalidha? Elliin silentii taate jechuudha. Silentii gootu jechuudha. After A and U, L is silent. Rule number 4. Rule number 5. Seera shanaffaa. Seera shanaffaa keessatti immoo fakkeenyaaf kanan dubbista? Kanan argatta taanaan immoo sin badhaasa qaba. Nan argadha. Sinoon argattu? Istii of ilaala. Kun maal jetti? Hat. Hat kunoo? Hat. Kun isaatiidha kun isaatiidha hin jedhamu. Amma asitti immoo yeroo silentii taatu makes the other vowels long. Vowel soundii maal gooti? Hin dheeressi. Vowels letterii warran. Isaan maalidha? E. I. O. U. I. Nice. Vowels letterii warri kun jechuudha. Dhumarratti in jiraannaan in silentii taate vowels letterii warri sun hin dheeratu jechuudha. Fakkeenyaaf haa jetteemni asitti heet etta kanana. Heet etta. Maaliifi E kana dhiiftee H eetti si aantu kana hin dheeressita. Heet. Fakkeenyaaf kana kaat jedhamni asitti immoo maal jetta? Cute. 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 Isee dhumaa silentii gaafa taatu kan ishee dudduuba jiru jechuudha. Kan vowels letteriin dheeratee akka inni bahu gooti jechuudha. So fakkeenyaaf kana maal jennee dubbifna? Plan. Plan. Kanoore? Plane. Plane. Nice. Kanoo? Pin. Kanoo? Paan. Irra hin danda'amne jechuudha bakka. Pine inni dubbifna jechuudha. So kanoo maal jennee dubbifna? Win. Kanoo? Wine. Hin dheerate jechuudha. Vowels letterii isheen dudduuba. Inni gaafa maal ta'u? Silentii ta'u dhumarra dhuftee vowels letterii dudduuba jiranii akka dheerattee dubbisnu gooti jechuudha. Kun seera afaan Ingiliffaa dubbisuu keessaa isa tokkodha jechuudha. Ruulii 5 ilaalleerra. Ruulii 5 akka irraa barataa jirtan abdii qaba. Kun YouTube chaanelii keessan Afaan Oromoo Afaan Ingiliffaa mana keessan teessanii tola afaan Ingiliffaa karaa salphaa ta'e irraa baratanidha. So viidiyoo nuyi kanaan dura gadhiisaa turre kan isin hin geenye yoo jiraattanii YouTube chaanelii keenya jala seentanii argachuu dandeessu. So as seentanii YouTube chaanelii kana verbii kuna hundi isaanii jalqaba isaan barachuu qabdu. Baay'ee murteessaadha afaan Ingiliffaa baruu keessatti isteeppiidhaan gadhiisaa waan deemnuuf jalqabaa kaatanii nu hordofuu dandeessu jechuudha. So ruuliin itti aanu ruul 6 dha jechuudha. Okay. Ruul 6 keessatti immoo jechuudha. GH'n akkamitti akka dubbifamtu ilaalla. Can you say these words? Kan dubbistaa mati? Dubbis. Lijaayit chaartu. Lijaayit yoo osoo hin taane GH silent after vowels letter. Vowels letterii dudduuba gaafa dhuftu maal taati? Silentii taati. GH vowels letterii dudduuba gaafa dhuftu silentii taati. So kun maal inni dubbifna? Light inni dubbifna. Kanoo? Night. Kanoo? Flight. Nice. Kanoo? Daughter inni dubbifna jechuudha. So GH'n akkas. But except watch out asitti of eeggachuu qabda. Sii galee sinis of eeggachuu qabda. Here yoo maal taate immoo GH'n akka F'tti dubbifamti. When it sound like F akka F'tti yeroo isheen dubbifamtu immoo jira. Maaliif silentiin goonu yeroo kana. Yeroo maal ta'uudha dhumarra gaafa dhuftu GH'n. Fakkeenyaaf kana maal jennee dubbifna? Akka GH kana akka F'tti dubbisna jechuudha. So maal jennee dubbifna kana? Rough. Nice. Kanoo? Cuff. Kanoo? Tough. Rough. Cuff. Tough inni dubbifna jechuudha. So ruulii inni ja'affaan immoo GH silent after vowels letter. Vowels letterii duuba yoo dhufte GH'n silentii taate akkasuma GH'n yeroo dhumarra dhufu akka silentiin goonu akka F'tti dubbisna jechuudha. Rule number 6. Rule number 7. Istii kanan dubbistaa? Nan dubbisa. Istii dubbis. Maal jedhamu? Whistle. Whistle yoo hin taane whistle inni dubbifna. Maaliif? Isinis whistle ta'ee dubbisaa jirtu? Whistle inni dubbifna.
Maaliif? H is silent after W. Hini jechuudha. W taantee dhufte taanaan H kanan pronouncing goonu yookaan hin waamu. W ma kana fudhannaa jechuudha. So kanaafuu kana maal jennee dubbifna? Whistle. Kanoo? Will. Nice. Kanoo? White inni dubbifnaa jechuudha. Akkasumallee WH questionii warra kaanii jechuudha. Yeroo gaaffii gaafannu kana maal jennee dubbifna? What inna when inna so H silent taati warra kana keessatti. Except garuu jechuudha. Warra kam keessatti dubbifamne beektaa? Kan akka fakkeenyaaf fakkeenyaaf kana inni dubbifna, kan ammoo whom inni dubbifna, kan ammoo whose inni dubbifna. Asitti maal dubbisaa irra beektaa? H dubbisaa irra jechuudha. Asitti H dubbifna jechuudha. Ruulii meeqaffaadha? 7ffaa laalleerra. Seera afaan Ingiliffaatti dubbisan 7ffaa laalleerra jechuudha. Okay, rule number 8. Kana jechuudha. Badhaasa qabda dubbisteenna. Garuu dubbisa. Haayee si duwwaa miti. Namni hundumtuu akkasii kana dogoggora abdiin qaba. Si duwwaa miti baay'isee kana namni hundumatti chaalenjiidha. Garuu viidiyoo kana booddee hundi keessan akkasiin sirriitti bartan abdiin qabaa jechuudha. Ishi kana maal jedhasti? Pisaayikoo. Ishi kunoo. Pinoominiyaa. Ishi amma kana lamman isaan arganne. Akkasitti dubbifamu. P is silent in PS or PN words. P ni maalidha? Silent taati. So P kana silent godhi kana dubbisika. Maal jennee dubbifna? Saayikoo. Nice. Kottu. Saayikoo inni dubbifna. Isinis kana booddee saayikoo ittanii dubbifna. Kanoo maal jennee dubbifna? Nimooniyaa. Kanoo? Psychic. Nice. Kanoo? Psychiatrist inni dubbifna jechuudha. So rule number 18 P'ni hin dubbistan. PSC duukaa yookaan PN duukaa yookaan SC duukaa yeroo dhuftu P'ni hin dubbifamtu saayilentii taate jechuudha. Jechoota akkasii gaafa argatan akkan shawwadan. Rule number 9 dubbistaa gal? Hin dubbisa. Ish maal jedha? Maskil jedhamu isinoo maskilee ta'ee dubbisaa jirtu. So maskilii osoo hin taane SC has two different pronunciation. SC yeroo pronounce ta'u si'a lama pronounce ta'uu danda'a. Tokko C'ni yeroo isheen silent taatu jira. Tokko immoo CH'n akka kaatti yeroo isheen dubbifamtu jira jechuudha. So fakkeenyaaf kana irratti C silent goonee dubbifna. So maal jennee dubbisna? Masilii inni dubbifna malee maskiliin jedhu. So kana immoo maal jenna? Scenery inni dubbifna jechuudha. Kana immoo maal jennee dubbifna? Caesars inni dubbifna jechuudha. Kana immoo science inni dubbifna jechuudha. C'ni asitti silent taate jechuudha. However, kana immoo maal jennee dubbisna? School inni dubbifna. Akka kaatti dubbifamaa jechuudha asitti. Asitti immoo scared inni dubbifna jechuudha. Kana immoo maal jenna? Scandal. Ruulii inni salgaffaan immoo C'ni bifa lamaanii yookaan akkaataa lamaan pronounce taate jechuudha. Tokko C yeroo isheen silent taatu jira. Si'a tokko immoo akka kaatti yeroo isheen dubbifamtu jira jechuudha. Ruulii 10ffaa. Rule number 10. H is silent at the beginning of some words. Hni wordii tokko irratti jalqaba irratti silent taati. Fakkeenyaaf kana maal jennee dubbisna? Hour jettee dubbisaa jirtu? Hour osoo hin taane H'n silent taati hour inni dubbifna jechuudha. Kana immoo honest osoo hin taane honest inni dubbifna. Kana immoo honor osoo hin taane honor inni dubbisna. Kana immoo hair osoo hin taane hair inni dubbisna jechuudha. But H is not usually silent. Yeroo hundaa miti. Fakkeenyaaf asitti dubbifama. Kana keessatti maal jennee dubbisna? House inni dubbisna jechuudha. Asitti immoo maal jennee dubbisna? Happy. Kana immoo maal jenna? Hello inni dubbifna jechuudha. Except for our honest, honor, hair. Warra kanarraa kan hafe H'n pronouncing taate jechuudha. Garuu warra kaan irratti our, honest, honorii fi hair irratti silent goona jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti dubbisuu yookaan pronounce gaafa goonu ruuliiwwan kana eeguun dirqama. Amma ruulii kana neenetti seeraan dubbisneerra jedhee yaadu. Sii galeera.
Sinisi akkasuma sinii galeera dhee yaada. So wordiin tokko tokko immoo jira. Some words don't follow these rules. Ruulii kana hordofan. Isaan fakkeenyaaf jechoota tokko tokko waliin ilaalla. Kana maal jennee dubbifna? Answer jennee dubbifna. W'n maal taati? Silent taati jechuudha. Kana maal jennee dubbifna? Sword jennee dubbifna. Asittis W'n silent taati jechuudha. So kana maal jennee dubbifna? P silent goone receipt jennee dubbifna malee receipt hin jennu jechuudha. Kana immoo Islandidha. Island jennee dubbifna. Island. Nice. S silent taati island jennee dubbisna jechuudha. So fakkeenyaaf kana yaat jennee dubbisna. Kana maal jennee dubbisna? Wednesday jennee dubbifna malee Wednesday jennee dubbifnu jechuudha. So barumsa irraa guddaa akka barattan abdiin qaba. Namoonni amma yoona laayikii hin goone please laayikii godhaa. Viidiyoon keenya akka nama bira ga'uuf waan nu fayyaduu fi barnoota biraan hamma walitti deebinutti nagaan nu tira. Kanarraa qabannee dhufne kanuma akkasumallee koomentii yaada qabdanii nu barreessu hin dagatinaa. We will see you next video. Bye bye.